Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftoonni chaanaalii Ibbaa Musliim. Har'a barnoota haalaan barbaachisaa ta'ee fi barnoota bareedaa tokkoon isiniif qabadee dhufe barnoonni keenya kanarraa maal yoonaan jettan TikTokiin seetingii baay'ee bareedduu fi seetingii barbaachiftuu takka nuuf fidee jira jechuudha. Viidiyoo TikTokii kan duraan firii tokko tokkotti piraayiveetii fi paabliikii jala keenya jechuudha. Amma bakkuma takkatti select goonee piraayiveetii takka paabliikii jala kaachuu dandeenya jechuudha. Yeroodhaaf akka namni nagarree gootee viidiyoo 300 qabaatee viidiyoo 300 ammumatti akka namni tokko illee sirraa hin nagarree gootee feetu borurraa kaafachuu dandeessaa jechuudha. Feetu achuma jala dhiisuu dandeessaa jechuudha. Piraayiveetii jala jechuudha. Barnoota kanaan isiniif qabadee dhufe jechuudha. Barnoota kana waliin ilaalla. Balayyeen chaanala keenyaa faaree taatan sabiskiraayivii laayikii sheer godhuudhaan hanga dhuma barnootaan na waliin tura. TikTok keessan keessa ni galtan. Eega TikTok keessan keessa akkana galtanii booda bakka sararri sadii galee ciciisuu kanatti naaf tuqattanii jechuudha. Gizee asirratti tuqattan booda kunooti setting and privacy kajoo kanarra ni tuqattan. Gizee akkanatti irratti tuqattan booda gad dhuftanii ni laallattanii jechuudha. Activity center kajoo kun asumarra jira. Activity centerii kanarra ni tuqanna. Gizee activity centerii kanarratti tuqattan booda gad deemtanii keessa akkana keessa gayyaanee maal laallanna kunooti maanaajii kana laallanne jechuudha. Maanaaj post visibility kajoo kanarratti ni tuqannaa jechuudha. Kanarra ni tuqattan. Gizee akkanatti tuqattan booda akkana nu fidaa jechuudha. Gizee akkanatti irratti tuqattan booda viidiyoo keenya waan qabnu guutuu akkana nu gattarreessaa. Viidiyoo amma akkam godhuu dandeenya kunooti amma guutuu select goonee ilaallu sanduuqni tokko durarra ni jira raayitiitti gootan. Feetan guutuu isaa raayitiitti gootan jechuudha. Guutuu isaa raayitiitti gootan. Amma viidiyoo hanga kana dhoysee isin agarsiisu jechuudha. Viidiyoo 300 qabaattees 300 piraayiveetii jala kaa'uu dandeessa jechuudha. Kunooti next ni jirti. Gizee hanga barbaadan irratti select tuqattan booda next irratti tuqattanii jechuudha. Maal nuu fida waa sadii nuu fida jechuudha. Kun maali namni hundinuu akka hirkoo jechuudha. Everyone namni hundinuu akka hirkoo. Friendisiin namni follower irraa qabdaniin qofti akka harkuu all-limit tun ammoo akka dhokotu jechuudha. Akka namni tokko illee hin agarree qulfii irraa kaa'u jechuudha. All-limit kanarraa kaa'ee isin agarsiisu amma abdee godhe. Kunooti amma deemnee laallaa jechuudha. Viidiyoo 12 kana kunooti eessa galaan kaa'ee jira. Viidiyoon namni hundi akka harku goote as jala taa'aa jechuudha. Viidiyoo friendisiin akka harku goote kunooti as jala taa'aa. Viidiyoon all-limit irraa kaa'ame kunooti viidiyoon kun amma jala seenee jira jechuudha. Viidiyoon kun qulfii jala seenee jira jechuudha. Yoo irraa baasuu barbaaddees guusuma select gootee viidiyoo san jalaa kaaftaa jechuudha. Eessa gala kunooti nam tokko narko jechuudha. Viidiyoon amma irra kaa'e kana tokko win arko eessa gala kunooti bakka qulfii tanarra naa galaa jechuudha. Kunoo viidiyoon amma dho'isi harkaa jirtan bakka qulfii tanarra naa galaa seetingii bareedduu itti fayyadamaan isin hin jaa. Balayyeen chaanala keenyaa faaree taatan sabiskiraayivii laayikii sheer godhuu hin dagatinaan isin hin jaa. Hanga barnoota biraatti walitti deebinutti nagaan naaf tura.